Haatii fi abbaan koo halkan gonkumayyuu hin ciisanii, gurraan dhagahaa bullaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti seeraan maatii koo biratti baradheera. Kutaa 10 ergan xumuree booddee garuu qabxiin maatirikii wanta ana jalaa hafeetiif haati kiyya obboleessa kee biratti baradhu naan jettee naannawaa magaalaa Finfinneetti imaleen kolleejjii Baalaa Taa'oo seeneen baradheen xumuree. Akka carraa ta'ee obboleessi kiyyas achumatti baratee xumuree achuma keessattis barsiisaa ta'ee qacaramee hojjechaa jira ture. Obboleessa kiyya kan hin jedhe kun haadhaaf abbaatiin nuti tokko kan taane miti. Obbolummaan keenyi haati kiyyaa fi abbaansaa wanta wal fuudhanii waliin jiraachuu eegalaniifi inni yeroo kutaa 10 baraturraatii eegalee waggaa 3f jechuun 10, 11 fi 12 mana tokko keessa mana haadhaaf abbaa koo waliin jiraanneeti baratee xumuree. Haati koo ana waliin durba 2 qabdi. Dhiirri gadameessa haadha koo keessaatii hin baane. Abbaan keenya immoo jechuun anaa fi obboleettii kiyya kan dhalche nama ogummaadhaan baay'ee jaallatamu, ogummaa hofcoo yookiin immoo baabura yookiin immoo motora midhaanii suphuu dhaabuu fi rakkoowwan kanaan wal qabatan kamiyyuu hojjechuu nama danda'u abbaa ogeessaa. Aanaan keenyi nan qaba jettee ittiin of boonsitu nama akkanaa ture. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko otuma hojjechaa jiru akka sirratee fi hin sirranne kaasee motora yeroo laalu motorri ka'ee sibiilatti darbachuun laphee abbaa kiyyaa keessa rukutee sibiillitti darbatame kallacha laphee isaa keessa seenee onnee isaa waraanuun daqiiqaafillee lubbuunsaa dachee kanarra tundariin battaluma abbaan koo yeroo sanatti boqote. Yeroo abbaan koo boqotu ani umriin koo waggaa 13, obboleettiin koo immoo waggaa 10 turte. Maarreegaa bakka kanattidha abbaan koo ijoollee isaa lamaanii fi haadha keenya dhiisee addunyaa kanarraatii kan boqote. Haati kiyya maal akka taateettu hin beeku. Abbaan koo boqotee torbanuma sana heerumte jechuun hin danda'a. Namni isheen haati kiyya itti heerumte abbaa koodhaaf re'aa waliin oolanii kan ba'an, waliin nyaatanii kan dhugan, innis ta'e mucaansaa mana keenyaatii yeroo hundaa kan nyaatanii kan dhugan, ofii haati manaansaallee akkanuma dhukkubsattee kan boqotte, ilma isaa waggaa dheeraadhaaf qofaatti guddisaa kan ture, nama nuti akka abbaa keenyaatti dursineellee ilaallu turre. Namni kun abbaa koodhaaf akkuma isiniin jedhe hiriyaadha. Bakka hojiillee yeroo hedduu waliin deemee waliin hojjeta. Haadha kootu mana keenyatti buddeena nyaataa tolchaaf. Mana isaa fi mana keenya gidduus mana 2 qofaatu gidduu keenya jira. Nama nuti abbaa keenyaaf riyaa dhugaa, riyaa qulqulluu jennu turetu haadha keenya fuudhe. Jalqabumaa gadda abbaa kootii kaasee inni mana keenya hin deemne ture. Haa ta'uutii garuu dubbiin karaa duubaa durumayyuu wanti jalqabame ni jira natti fakkaata. Du'a abbaa koo booddee immoo haati kiyyas otoon saalfatiin innis otoon saalfatiin waliin jireenya eegalanii mana keenya bahee mana isaa buluu dhiisee inumaa guyyaa tokko tokko immoo anaa fi obboleettii koo qofaasaadha deemaa bira bulaa. Anaa fi inni har'a mana kanatti wanta mari'annu qabna jechuun haati keenyi nu erguullee jalqabde. Haati koo abbaa koo waliin waggaa 14 ol waliin jiraataniiru. Edaa jaalalli isaanii waggaa 14 abbaan koo boqotee foon isaa biyyee erga tuqee booda hundumtuu dagatame. Hayyuu kitaaba afaan Oromoo kan ta'e Eebbisaa Baay'isaan yeroo tokko kitaaba isaa irratti akkana jedhee barreessee ture. Kitaabota inni hiike keessaa isa kam keessaa akka ta'e ta'uu beekuu baadhus haa ta'uutii garuu waan kana dubbiseen abbaa koo yeroon yaadadhu dhugaa akka ta'e mirkaneeffadhe. Gaafa duutu gaa'ela godhatteetta taanaan daqiiqaa 2 lubbuun si keessaa baatirraatii kaasee
maqaa kana dura waamamtuun waamamta otoo hin taane reeffa jedhamta. Abaluun bahemoo jedhama otoo hin taane reeffi bahemoo jedhama. Guyyaama mana sana keessaatii baatu jechuudha. Nama waliin waggaa hamma kana jiraattee guyyaa tokko yookiin immoo sa'aatii muraasa booddee boolla qotameeti siif awwaalama. Haati manaan kee, ijoolleen kee, yoo dubartii taate immoo abbaan manaan kee guyyaa sana akka ajaa'ibaatti siif boo'u. Boolla sana keessa galtee guyyaa sadii booddee foon umurii hamma kanaa waliin guddatte tortoruu ajaa'uudhaan baakteeriyaamti qaama kee keessaa nyaata ati kennitu soorachaa ture foon kee nyaachuu jalqaba. Torbee booddee rifeensi kee ni buqqa'a, qeensi kees quba keerraa gadhiisa. Haadha manaa kee yookiin immoo abbaa manaa kee namoonni maddii jiran jabaadhu inni yookiin immoo isheen duuteetti jechuun si dagachuu jalqabdi. Baatii tokko yookiin immoo baatii lama booddee waa'ee kee otoo hin taane ijoolleen kee waa'ee qabeenya kee yaaduu jalqabu. Abbaan keenyi haati keenyi kana nuuf dhiistee kana nuuf dhiisee boqoteera jedhu. Baatii tokko baatii lama booddee haati manaan kee yookiin abbaan manaan kee akka duriitti deebi'ee kolfuu yookiin immoo seeqa'uun eegala yookiin immoo eegalti. Sanaan booddee namatti siqu hireen gaa'ela koottaanu eenyudha jedhee yookiin immoo jettee yaaduun eegalama. Waggaa tokko booddee maqaa kee kan yaadatu tarii yoo ijoollee qabaatte mana barnootaatti yookiin namoonni dur hiriyaa kee turan mucaa abaluuti jedhamee yeroo waamamu qofadha. Kanaan ala dagatamtee achumaan haftaa. Yeroo jiraattu duutee booda eenyuyyuu waa'ee keef dhimma akka hin qabne beekii hubadhu jiraadhu jechuun gorsa jabaa tokko kennaa. Abbaan keenyi boqotee haati keenyi guyyaama sanadha abbaa keenya dagattee. Dhugaa dubbachuudhaaf du'a abbaa keenya irratti kan miidhame anadha. Obboleettii koorraa yeroo sana xiqqoo kan hubatu ana waan na ta'eefi maarreegaa wanta hin jaallanne haadha koorraa arguun jalqabe. Obboleettiin koo kanuma akka ta'ellee yerooma kanatti illee hin shakkitu ture. Yeroo sanarraatii kaasee dhagaa guyyaa tokko mana isaa guyyaa tokko mana keenya buluu kan eegallee. Kanaan utoo jirru yeroo baatii ja'a hin guunne keessatti abbaan buddeenaa keenya kun mana isaa gurguree meeshaawwan mana isaa keessaa immoo mana keenyatti fidee ilma isaa waliin nu waliin jiraachuu kan eegalee. Muraasa booddee haati keenyis suuqii kan mataa ishee ni qabdi ture. Erga manni suni gurguramee booddee anaa fi obboleettii koodhaan deemaatii achi bulaanuun jechuun guyyaa tokko tokko achi nu bulchuu eegalte. Haa ta'uutii garuu yeroo ta'e roobni akka wayii roobee halkan hattuun dhufanii suuqii mana keenyaa yeroo kutanitti nutis dammaqnee iyyinee iyya keessa namni nu dirmatu dhibus. Haa ta'uutii garuu hattuun naatee nurraa deemnaan haati koo guyyaa sanarraatii kaasee suuqii kana keessa ijoolleen koo hin bultu jechuun mana keessa buluu eegallee. Manni keenyi mana dhoqqeerraatii ijaaramedha. Balballi fuulduraaf duuba malee gara biraan hin jiru. Kutaawwan mana keessaa inni kaan uffata yookiin immoo maggaarajaatiin adda qoqqoodama. Maarreegaa yeroo kanatti ture haati kiyyaa fi abbaan buddeenaa koo wanta isaan raawwatan halkan jechuudha. Ana obboleettii koo fi mucaan abbaa buddeenaa keenyaa kun dhagahuu kan eegallee. Sanarratti sadan keenyuu bakkuma tokko waan ciisnuuf yeroo isaan waan kana jalqaban hirriba keessa jirrallee yoo taane akka qoosaa goonee sagalee keenya gadi qabnee wal dadammaqsinaa. Keessumaa obboleessi keenyi kun hin dammaqsaa. Ilaa kunoo jalqabanii nuun jedha. Maarreegaa kana qofaatiin kan dhaabbatu miti. Gara jalqabaa haadha kiyyas ta'e abbaa buddeenaa koo argaama isaanii jibbuun eegalee. Itti aanuun nyaata haati kiyya naaf kennitu harkaa fuudhee illee nyaachuu nan jibbee. Haa ta'uutii garuu daftee heerumuu isheetti akkan jibbeeru waan beekteef haati kiyyas anaatiin na jibbite. Kanaan sanyii abbaa kee durumayyuu ati gara abbaa kee gortee dubbatta anaaf yaaddu anaaf nootu fi kanneen kana fakkaataniin na tuquu eegalte. Haa ta'uutii garuu karaa biraa immoo obboleessi kiyya kun halkan obboleettiin koo yeroo callistu gara kiyyatti darbuun na rakkisuu na tuttuquu eegalee. Anis hangan danda'e ofirraa isaan qaba haadha koo waama nan iyya jechuun sagalee garaagaraatiin guyyaa hedduu harkasaa ofirraa qabeera. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko anaaf isaan haati kiyyaa baadiyyaatii midhaan naaf fidaa jettee nu ergite. Tole jennee deemnee baadiyyaadhaas maatii ishee midhaan safarsiisnee ani dugdatti inni mataatti baatee deemnee otoo dhufaa jirru dadhabneerraatii kottu mana kana jalatti ni boqonna naan jechuun obboleessi kiyyumti kun mana tokko
tokko jalatti akka boqonnu taasisee mana sana keessa seenuunis banaa onadha maaltu as keessa jira jedhee seenee anaanillee kootti ilaali wanta namni asitti gatu jechuun mana ona sana keessa kondomii garaagaraa gatamee mana keessa guuteeru natti argisiise. Kana qofaa miti wanta akka baala afameeru ni jira. Midhaan keenya ol finnee xiqqoo yoo bakka kana boqonnee hojjechuun ofii deemee midhaan sana fidee kanaan booddee manni sun akka dukkanaati. Uffata kiyya ol narraa fuudhee kanatti manatti na didaa turte kana miti jechuun dirqiidhaan bakka kanatti afaan koo uffata kiyyaa nukkaamsee obboleessi koo kuni na gudeede. Kanaan kabaja kiyya umurii waggaa 13tti abbaan koo boqotee baatii 7 booddee nan dhabe. Yeroo sanarraatii kaasee haati kiyyaa fi abbaan buddeenaa kiyyaa yeroo waliin ciisan sagaleewwan kana yeroon dhaga'u akka durii nan jibba otoo hin taane miirri kiyyas battaluma na qoruu eegalee. Obboleettiin kiyya akka ciisteettu ilaallatee obboleessi koo dhufee narra koruun waliin ciisu eegalee. Yeroo walitti deddeebinu anis mi'eeffadheen araada natti ta'e. Yeroo mana jirrus yeroo suqii deemnus haala dhukataa yeroo argamne kamittiyyuu anaaf inni walqunnamtii saalaa walitti raawwanna. Waggaa 2 guutuu ana waliin bifa kanaan dabarsee waggaa 2 booddee ana qofa otoo hin taane obboleettii kiyyas haala kamiin akka inni kanatti galchee hin beeku. Isheenis kana keessa seentee hinumaa kana naan caaltu taatee argamtee waa'ee isaa waa'ee wanta kanaa anaaf isheen ifaaf ifatti walitti haasa'uu eegallee. Lamaan keenya obboleessa keenya kana waliin ifaaf ifatti waliin ciisu eegallee. Haatii fi abbaan keenya waan isaan godhan nutu beeka malee wanta nuti goonu isaan hin beekanii. Kana keessa waan seenneef obbolaama isaanitti fakkaannaa. Obboleettiin koo dabalamtee waggaa 3 hanganni kutaa 12 xumuree qabxiin jalaa hafee fira bira magaalaa Finfinnee deemee barnoota teeknikaa barachuu eegalutti anaaf obboleettiin koo waliin dabarsine. Kana keessatti si'a 2 gadameessa koo keessatti ulfi uumamee mala aadaatiin deemeen maallaqa suuqii keessaa fuudheen ofirraatii baasiseera. Kanaan egaa inni gara Finfinnee yeroo deemu ani immoo waggaa 1 booddee inni nu biraatii deemee barnoota kutaa 10ffaa xumureen qabxiin na jalaa hafa. Yeroo kanatti kan inni jiru fira bira mitiire lamaan isaanii bakka tokkotti haa baratanii jechuun abbaan isaa magaalaa Finfinnee mana kireeffannee akka nuti waliin barannuuf haala mijeessee anaa fi innis baay'ee gammannee kan durii mana tokko keessa waliin jiraachuu eegallee araada addaa obbolaan lamaan walitti taanee cubbuu kan jedhame anaaf inni waliin kan raawwanne hin qabnu. Laaptooppii tokko itti baradhu jedhee eessumni isaa kenneeraa fi isarratti barnoota otoo hin taane fiilmii saalqunnamtii garaagaraa halkan banuun akka fardaa wal yaabaa bullaa'u jireenyi keenya kana ta'e. Kanaan maarree ani isaatiin akka abbaa manaa kootti innis anaan akka haadha manaa isaatti wal ilaaluu jalqabne. Ammallee Finfinnee dhufeen takkaa gadameessa koo keessaa ulfa baaseera. Akka dubartii heerumtee qoricha waggaa 3 harka kiyya keessa kaawwadheen waliin jiraachuu ittiin fufee. Yeroo ayyaanaa yookiin immoo ganna gara biyyaatti yeroo gallu akkuma dur wal barsiisne obboleessi kiyya kuni obboleettii koo waliin ciisaa. Yeroo kanallee nan goomachiin naan jedhee abbaan keenya boqotee cubbuu kanarratti kufne. Kanaan innis eebbifamee achuma bakka barannutti hojii argate. Anis waggaa 1 booddee baradhee xumureen faabrikaa keessaa hojiin argadhe. Kanaan jireenyi keenya itti fufee waggaa 4 ergan eebbifamee booddeellee manuma tokko erga waliin turree booda hundaafuu anaafsi wal fuudhuu hin dandeenyu jedhee nama jaallate na barsiisee gaa'ela ishee waliin dhaabbatee yeroo kanatti ture. Anaaf inni yeroo jalqabaaf kan walitti buune akka gaa'ela sirrii waliin dhaabbachuu hin dandeenye sirriitti ni beekna. Haa ta'uutii garuu walitti dhufeenyi keenyi kanarra waan darbeeruuf anaaf inni baay'ee rakkanne. Gaa'ela dhaabbatee obboleettii kiyyan dubbisa jedhee yeroo garaagaraatti ana bira dhufee wanta dura wal barsiisne waliin dabarsina. Haati manaan koo ruubii keeyyuu naaf hin taatu jedha. Waggaa amma kana waliin dabarsineerra mitiire amalan taane ture. Kanaan anis erga ati fuutee jedheen anis gaa'ela dhaabbadhee jiraachuun eegalee. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo hanga obboleessa kiyyaa naaf ta'uu dide. Baay'ee rakkadhe, baay'een gubadhe. Anis mana kootti nagaan qabu, innis mana isaatti nagaan qabu. Sana qofa otoo hin taane obboleettiin kiyyas barattee xumurtee isa barbaacha Finfinnee dhufte. Gaa'ela dhaabbattee isheen immoo ifaaf ifatti dhimma isaaniiti warri kiyya yoo beekan jechuun afaanii baastee illee ni dubbatti. Haalan taane keessatti guddannee haalan taane keessatti biqillee cubbuu qabannee saalfachuu dadhabne. Kana hundumaa keessatti yeroo waadamnu haatiif abbaan keenya waan tokko hin beekanii
akka nuti gaarii taanee bakka gaggaarii qabannee mana dhaabbanneetti beeku. Kanaan maarree utuman kanaan jiru anis daa'iman godhadhee innis daa'ima godhatee. Haa ta'utii garuu manni keenya nagaan dhibee nagaa dhabeen abbaa manaa kiyya qulqullus nagaan hawwadhee. Yeroo garaa garaatti anaaf inni erga gaa'ela keessa seenneellee sababa barbaannee wal arginee siree qabannee walirraatti adda baana. Wal arginee irra taanaan haalli nuuf mijannaan kana waliif hin dhiisnu. Mana mataa keenyaatti illee jechuudha. Kana keessan ture waggaa 4 gaa'ela keessa jiraadheen waggaa 4 booddee fedhii kiyyaan abbaa manaa koo jibbuun jalqabee jibbuurra darbee isuma waliin ciisuun iyyuu waan akka du'aa hammatanii ciisuu natti fakkaachaa dhufe. Dhumarratti jireenyis xiqqoo waan natti ulfaateeruuf anis mee akka namaa deemeen biyya hambaa dhaqeen hojjedhee deebi'a jedheen gara biyya hambaattiin godaanee. Anaa biyya hambaa deemuu obboleettiin koo dhageesse anaafis jireenya maaliitu naaf toleeralee jechuun abbaa manaa ishee hiiktee dhalatoon godhatiin gara biyya hambaatti dhufte. Ergananii biyya hambaa dhufee booda obboleessi keenya kun rakkachuu jalqabee haadha manaasaa waliin walii galuu dadhabanii inni akkana waliin ciisutti ishee waliin ciisuu barbaade. Isheen immoo nama amantaa isheetti jabduudha. Kana gonkumaa hin godhu jettee yeroo sadidduu dubartii biraa deemuu jalqabee harkaaf harkatti isa qabattee ijoollee ishee lamaan qabatee gaa'elli kee boollattaa galu jettee isa dhiiste. Kana qofaa miti abbaan manaan koo kanan isiif kennu waggaa 2 qofadha. Waggaa 2 booddee daa'imallee nan qaba jettee as gara kootti hin deebi'iin jedhee natti dubbate. Ani garuu waggaa 3 guuteen hin galtu jedhee yeroo inni na kadhatu amma yoonaa hin fuune moo kanan si eegu waggaa 2 qofadha jettee natti fokkoraa turte miti. Ani bara darbe fuudheen gaa'ela koo waggaa 1ffaa kabajachuuf baatiiwwan muraasatu na hafeera. Yeroon jedhuuni dhugaa sedhee mana maatii isaa jira. Qoricha lubbuu namaa balleessu fudhatee rabbi guddaatu isa dhoolche. Inni gaa'ela isaa hamma kanaatti jaallata kabaja. Ani garuu gaa'ela koof bakkan dhabee kan koo sinullee sadaffaarratti maatiin isaa dhiisisheen gati ishee argatti jechuun dubartii gara biraa mucaa isaanii fuusisanii yeroon bilbiluu fi daa'ima kiyya qofaatti naaf kennu daa'ima kiyyan dubbisaa. Seenaan koo kanaan hin dhaabbanne kun cubbuu anaa fi obboloonni koo waliin raawwachaa turedha. Kan ittaan immoo gatii keenya otuma biyya garaa garaa teenyee hojjechaa jirru obboleettiin koo akkuma obboleessi keenyi gaa'ela isaa diigeen yeroon kontiraata ishee waggaa 2 xumuramee ture maallaqallee walitti qabachaa waan turteettuuf amma immoo deemiin obboleessa koo waliin fataa jedha jettee biyya Arabaatii obboleessa keenya kana bira dhufte. Egaa maaliif akka dhufte isinumtuu ni beektu. Wal arganii innis deemee ishee fudhatee haa ta'uutii garuu torbee tokko magaala garaa garaarra naanna'anii erga bashannanaa turanii booda nyaata akkamii mana akkamiitii akka nyaatan kan hin beekamneen jalqaba isheen dhukkubsattee nyaata summiidhaan tuqameeru nyaatteetta jedhamte. Otuma hospitaala dhukkubsachiisaa jiru sa'aatii muraasa booddee innis dhukkubsate. Kanaan booddee kan nuti beeknu bilbilli anaa fi maatii koo akkanuma haadha manaa obboleessa koo irratti bilbilamee reeffi isaanii ilaalamuuf gara hospitaala Phaawulositti ergineerraa kan jedhu qofadha. Waan beeknu hin qabnu. Guyyaa tokkotti lamaan isaanii addunyaa kanarraatii darbanii haatiif abbaan kiyya dhufanii biyya hambaatii galuu isheellee otoo hin dhagahin reeffa ishee fudhatanii gara biyyaatti galanii awwaallatanii. Sanuu abbaa waan hin qabneef reeffa isaaniitti yaaltonni yookiin immoo hakiimonni bakka hedduu kukkutanii mi'a qaama isaanii keessaa fuudhaniiru. Biyya hanga Finfinnee gahamutti maatii koottillee guyyaa tokko waan fudhateef reeffayyuu giddii kadhatamee maallaqni kanfalameetu kennamee fi innumti hafeeyyuu jechuudha. Obboloonni koo lamaan dhumni isaanii kana ta'e kanaaf ta'anadha. Gadda isaanii eeyyama fudheen torbee 2 taa'een daa'ima koo jaan argeen gara biyya hambaatti deebi'ee obboloonni koo kanaan dhuman ani immoo cubbuu kiyyaaf maaltu akka na eeggatu nan jiraadhaa nan du'aa wanta beekuu qabu. Haa ta'uutii garuu erga isaan boqotanii booda halkanillee akka nama gadi jedheen rafuu hin danda'u. Wanti ta'e narraatii fudhatameera. Meeshaamti mana keessaallee yoo kufe lubbuu kiyya dabarsuuf wanta ka'ee dhaabbatee na rukuchuuf jedhee deebi'ee kufe natti fakkaata. Ifaanan sodaadha, konkolaataanan sodaadha. Bishaanillee dhugeen xiqquma yoo tinnina jedhe wanta du'u natti fakkaata. Qufaanillee yoo na qabate kana ni argu reeffi kiyya saaxinii keessa galeetii hangan danda'u
Rabbi cubbuu koo fi cubbuu obboloota koo darbeen akka dhiisuuf halkaniif guyyaa walitti bu'aan jira. Haa ta'uutii garuu qalbiin koo sammuun koo balleessaa cubbuu kaleessaarraa naaf haaromuu bilisa bahuu hin dandeenye. Otuu ta'ee gaa'ela koo deeffadheen abbaa manaa koo fi daa'ima koo waliin jiraadhee innis dhiifama naaf godhee baay'ee natti tola. Haa ta'uutii garuu gaa'ela erga dhaabbatee booda jireenya haaraa gammachuu qabu jalqabee takkaafillee sagalee isaan dhageessisee hin beeku. Biyya hambaatii galuunis hiika naaf hin arganne. Otoo rakkatiin qubeen biyya hambaa deemeen yaada kana keessatti bakka namatti hin dubbatanne bakka namaaf icciitiin koo hin qooddanne ta'een dhukkubsattuu ta'een jiraachaa jira. Erga obbolaan koo dhufanii dhumanii uffata gaddaas ofirraatii buusee hin beeku. Tarii anaanis akka obboloota koo dheekkamsatu na argata yookiin immoo Rabbi dhiifama naaf godha. Sin obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan Rabbi dhiifama akkanaaf godhuuf naaf kadhadhaa. An obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa nama barsiisu jireenyi maalirraa kaatee eessa akka nama buustu seenaa obboleettii keenyarraa dhaggeeffanneera. Kana duras seenaawwan wal fakkaataa jireenya miidhamaa ijoollee dhiiraa fi dubartii waliin ciibsuu maatiin haatii fi abbaan wanti godhan gurra ijoollee irratti hangam dhiibbaa akka inni qabu of eeggannoo gochuu dhiisuun eessaan akka nama ga'u seenaa gara biraa irrattis dhageessaniitu har'as kunoo isiniif dabaleera. Dhaamsi seenaa kanaas ta'e dhaamsi kiyya maaloo of eeggannoo godhaa. Otoo hin beekiin dhaloota balleessuu dandeessu dhaamsa jedhu isiniif hin qaba. Seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.